بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر المهجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من عذاب النار وأدخلنا الجنة دار المتقين والأبرار، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة، وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا أورمو مسلم ميديا هردفتان هندي خيسانيف كان بيرو نجيني ربي كان أنر رابروك سنة ركبو سنين جتشا قبي كينا كان أداه يا ربي فن إن شاء الله هم الأماتي هم يجسيت أمور أغرتي برنامج كيناتي نوجين ترى سنين جتشا كيسوما كينا ككبجادا برسيسا حبيب عثمان وجين akkasuma editara keenya kan kaamera Usman Ambo wajjin tahuudhaan hamma eegasee xumura gartee sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa jechaa khallatti maanguyyaa hadhaa barsiisaa keenya yookaan obboleessa keenya Sheikh Habib Usman wajjin inshallah mee khallatti maangama isaa isin dabarsaa. Usman eenyu eessatti dhalate, eessatti barate, eessatti guddate, inshallah eegasille gaafiif deebii walii goona. Assalaamu alaykum Sheikh Habib. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gaafiif deebii Oromo Muslim Media naataasisef galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Miidiyaan kun miidiyaa guddinaa Rabbi nu haa taasisu, miidiyaa namni islaamummaa qabu kan islaamummaa hin qabne caqasee kan islaamummaa qabu iimaana itti horatee diintan itti guddisuu fi kan karaa islaamummaa keessallee hin jirre kan ittiin hubatee karaa dhugaa kana ittiin qabatu Rabbi nu haa taasisu jechuuf barbaada. Taani waan itti aanu isinirraa eeggadhaa jechuudha. Eessa dhalattamee maqaa keessan guutuu? Ani Habib Usman Taqaqee jedhama. Bakki itti dhaladhee akka duritti aanaa Shaashamannee jedhanii amma godina Shawaa Arsii lixaa ganda Kuyyaraa Ilaalaa jedhamutti ammaan tana maqaan isaa fooyya'ee eegii godinni Arsii lixaa Shaashamanneetti gad deebi'ee Haguuggataa Ilaalaa jedhama. Achitti dhaladhee, achitti guddadhee, achitti baradhee, achumatti hobbaafadhee eegisanii eegii hobbaafadhee booda iskuula jechuu keessanii? Iskuula keessatti baradhee kutaa tokko haga jahatti mana barumsaa yeroo sanatti Tigilfiree jedhama. Manni barumsaa maqaan isaa Tigilfiree jedhama. Kutaa tokko haga jahaa achitti baradhee Tigilfireen kun seenaa qaba. Mana barumsaa seenaa guddaa qabudha. Bu'uurri isaa akkaataan itti bu'uureffame seenaan isaa bal'aa. Eegii kanaallee mana barumsaa Juneerii SIM jedhanii Karaaraa Hedduu mana barumsaa Karaaraa Hedduu 8 fi 7 achitti baradhee. Eegii kanaallee manni barumsaa guddaan Kuyyarri ittiin beekamtu Itoophiyaa Adventist College jedhama. Manni barumsaa sun haga sadarkaa yuunivarsiitiitti illee ol guddatee yeroo ammaa barsiisutti jira. Akka seenaa dhagahutti haga kutaa 12 achuma keessatti baradhee jechuudha. Manni barumsaa kuni kan keessatti baradhee jedhe akkuma maqaan isaa ibsu warra Seventh Day Adventist hordofanidha.
warra santuyyuu ijaaree ganna dheeraa keessatti achumatti baradhee achumatti kutaa 12 hobbaafadhee jechuudha. Achumaan booda eegee hobbaafadhee illee barri nuti hobbaafanne suni already yeroo dargiin baduu fi wayyaaneen itti seenuu jidduu sana already wayyaaneen seentee jirti. 1991 jechuun already wayyaaneen seentee jirti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 85 12 hobbaafadhee achi bahee jechuudha. Eegee achi bahee illee ammoo jiruun dhiibuun waan barbaachisuu fi hojii daldalaa wayii aansee eegii kana naannoo Hawaasatti salbaajii nagadaa turre achi Shaashamannee illee gaffinna magaalatti Kuyyarallee gaffinna Arsii Nageelle illee gaffinna hojii guguddoo akkasitti jiruu dhiibuuf hojjetaa ture. Yeroo kana keessatti illee barnoonni afaan Oromoo haaraa gad dhufee jira. Ani yeroo kutaa 11 fi 12 baradhu kutaa 11tti utuma jalqaba jedhaniitiin eegaa turre kutaa 12 oduu baradhu afaan Oromoo gad dhufee yeroo sanatti waan fedhiin baratanii fi already afaan Oromoo kana guddoo hawwii guddoo irraa qabnu waan ta'eef qabxii gaarii keessatti galmeessaallee waan turreef barnoota daldalaan cinaa barnoota afaan Oromoo kanallee ga'eessotallee barsiisaa ture jechuudha. Akkuma saniin ilaalame NGO'n tokko ana fudhatee CCF jedhama, Christian Children Fund jedhama, kan inni irratti bu'uureffamee gargaaruu fi ijaarame mana barumsaati NGO guddaa. Eegisanii warra san keessatti qaxaramee kutaa barnootaa seenee jechuudha. Barsiisummaa achirraa eegaleetiin yeroo sana keessatti mana barumsaa guddifachuu feena waan ta'eef atini ofiisa keessa hojjechuu irra odoo gara barnootaa kanaan nu deemtee baay'ee bareedaa jedhanii garasitti hojii barsiisummaa jalqabee jechuudha. Mee obbo Barsiisaa Habiibi inshallah gaafii keetti deebi'uun duratti mee ammallee bakkuma bartee mana barumsaatti sin deebisa. Manni barumsaa ka duraatti baratan ka jalqabaa Tigil Fireedha. Tigil Firee jechuun maalidha? Maali kaa'uun isaa? Dura maqaa isaa irraa ka'eetiin seenaa guddaa qaba jedhee fi manni barumsaa kun bara Haile Sillaasee keessa Oromoon baratu biyya balleessaa waa beeku waa hubatu uummanni kuni nurraa dhangala'ee garagala waan jedhaniif sabni biyya sana yeroo sanatti bitaa turani barnoota Oromoon akka baratuun fedhu. Naannoon keenya sun uummata Oromooti. Naannoo Oromiyaa keessa uummanni Oromoo waan akka hin baranne fedhanii fi yeroo tokko Haile Sillaaseen Finfinnee irraa ka'ee gara Hawaasaa kana yoo darbu warri abbootiin keenya yeroo sanatti waa babbaratanii Adventistii kana jalatti waa babbaratanii xiqqoosii hubannoo qabanii karatti bayanii Bayyanee Badhaasoo manni barumsaa Bayyanee Badhaasoo jedhamaa beekama. Bayyanee Badhaasoo kun kaallallee naannoo keenyaati ammaan tan Ameerikaa keessa jiraatanii Paaster Ashannaa fi Waddeessoo fa'aa jedhamanii seenaan isaanii baay'ee tokko beekamaadha. Adventistii sana keessatti paasterummaan Adventistii kanatti waan tajaajilanii fi warri kunniin barnoota baay'ee waan fedhaniif ijoolleen isaaniillee naannoon sunillee akka baratu waan fedhaniif Haile Sillaasee karaa lufe jennaani karaa irra taa'anii eegaa turan jechuudha. Ka isaaniif isaan fakkaatan namni biraallee jechuudha. Hedduun isaanii warra nadha barnootaa qaban kunneen karaa irra taa'anii akkasitti isgo jedhanii haga inni Hawaasaa ga'ee deebi'uuf karaa irra taa'aniitiin akka gufuutti taa'anii eegaa turan jechuudha. Makiinaan karaa san darbe. Makiinaan karaa san darbe. Amma yeroo deebi'u
ummanni akkanatti gajjadheetini jiru kun eessaa akka bahee eenyu fa'a jedhaniitiin Haile Sillaaseen argee gaafate. Lakki kunniin gufuu jedhaniitiin warreen isa jala deemanii karaa dabarsuuf yaalaa turan jechuudha. Lakki arguu qabaa gufuu miti warri kunniin nama socho'u jiranii attamitti akkana jettan jedheetiin itti goree gaafate maarree maaliif akkana baatanii gajjettanii na eeydanii gooftaa jedhanii ni miree jedhanii akkasi eeganii barnootuma tanaaf malee nama sagaduun inuman taane waan ta'eef ammoo eegii sanii hin gaafatanii jennaaniin ijoolleen teenna qubaan akkanatti mallatteessuu irra qubee matakkatti haayi matakkatti haanuu barattu jechamaaf tanumaaf teennee akkanas nu abanamu jedhanii gaafatan eegisanii ikkafatillachoo jedheetuma ajaja dabarseeti bira darbee tigilli jechuun qabsoodha. Waan qabsu mana barumsa qabsoo argame jechuudha. Firee jechuun illee sanyii miti firee sanyii qabsoon argamte maqaan mana barnootaa sana jechuudha. Tigil firee waan sana Amaariffaa waan haasanii. Amaariffaa yoo sana waan haasanii fi akkasitti manni barumsaa sun banamee nullee kan itti barannuu fi warri achitti bu'uura ta'eetiin basic education jalqabee jedhe sadarkaa yuunivarsiitii garaagaraa yeroo ammaa tana addunyaa kana irratti profeesoroota doktoroota garagaraa oomishee baaseera jechuudha. Manni barumsaa sun guddatee sadarkaa nullee oomishee baasuu sana gahee jechuudha. Asuma irratti gartee waan isin gaafadhu biyya keenyatti durii akaakayyoonni keenya baabayyoonni keenya manni barumsaallee yoo hin jenne jiraanne jechuudha. Garagartee qaraatiitti nama ergan akka ijoolleen quraana qaraatu lohii irratti nama barsiisan jechuudha. Garteetiin waa'ee amantaa irraa quraanaa kalaamur rahmaan jechuudha. Akka ijoolleen gartee quraana barachuu taasisan bakka takkatti jechuudha. Silaafuu garteetiin amma naannoo keessan kanatti ijoollummaa irraa iyyuu gaaga isin kutaa 12 baratan Itoophiyaa Advanced College gagahutti manni quraanaa ka quraana itti baratan hin jiru. Maaliif hin baranne? Quraanni argamu sheekoleen quraana gartee barsiiftu sa'a sanitti hin jiranii. Yeroo sanatti naannoon keenna amantii islaamummaa abbootiin teenna haa qabatanii jiraatanii malee otoo hin baratin warra nama barsiiseef otoo hin qara'in warra nama qaraasiseedha. Jidduu amma gandi nuti itti dhalannuu sana gara gajjallaatiin Itoophiyaa Advanced College santu jira gama bitaa irraatiin ammallee deebi'eeti wannatu jira ka ortodoksii kana churchii ortodoksii Gabri'eel jedhamutu jira guddaa kunniin ganna dheeraa warra lakkoofsiise jechuudha. Warroonni kunniin warra eeriyaa nuti itti dhalannee itti guddanne sanatti warra amantiin illee jireenyaan illee ilkaan lamaan jidduu jiru jedhamee beekamu jechuudha. Eega kana asuma anuma high school keessa jiru masgiidni guddaan Fatii jedhamu ijaarame jidduu kanatti jechuudha. Rabbiin ammallee dabalee imaana isaaniif haa kennu. Muhammad Fatii nama jedhamu utuu gara Baalee Adaabbaa sanirraa hiriyaa isaa tokkollee ka hajjina umraa baarisaa ta'anii hojjetan tokkotu jira. Saniin walii galaniitiin masgiida guddaa kana fandii ala irraa fidaniiti ijaarsisan jechuudha. Haga bakkee kanatti namoonni naannoo keenyaa manguddooleen ilmaan isaanii qaraatiif gara Baaleetti ergatu gara Arsii Asallatti ergatu bakkeewwan garagaraatti ergatan malee achitti sheenni qaraasisee akkasitti ijoollee hubannoo quraanaatiin beeksisu hin turre jechuudha. Ammoo haa ta'u warri akkasitti qara'anii dur qara'anii gad deebi'anii aliifa hin barsiisanii quraana haga takka hin barsiisan jechuudha. Ammallee itti adabanii, itti dhiibanii, itti lolanii dirqiin waan yaalanii fi ijoolleen haga sadarkaa jalaa boqachuu anallee waan narra gahee jechuudha.
mee gara sitti deebina inshallah al-baari seenaan naannoo kuyyaraa kuni baay'isee garaa nama nyaataa baay'inaan ijoolleen achirraa dhuftee achirraa barattu advistii Ethiopia Adventist College irraa kan dhufne jettee isin qofaa osoo hin ta'in hedduun isaanii jechuudha. Ammoo asliin amantaan isaanii Islaama biyya keessa jijjiiramanii asirratti ammoo gaafii tokkotu gartee waan na keessa turetu jira. Habib Usman tanaan dura amantaa Islaamaa irra ture. Eega amantaa Islaamaa zamana dheeraa qabateen booda gara gartee amantaa Kiristaanaa Pheenxeetti jijjiiramee jedhan. Eegas illee gartee sanirraallee deebi'ee jedhanii haasa'anii ammoo nuti gartee amantaa Islaamaa bareedaa sunnaa keessan kanaa wajjin kazaalika kanaa wajjin kaatiba masgiida gartee guddaa ta'utti isin argine dubbiin tun akkamii maaltu gartee amantaa keessanirraa amantaa kana isin deebise? Dhugaa akka naannoo keenyaatti even amma nuti eriyaa ammaa tana jirru kana keessatti ijoolleen yoo biyya bayan baqattummaan haa ta'u haala garaagaraatiin yoo biyya bayan abbootiin isaanii dubboon isaanii warri cuftinuu Islaama. Eegii gad dhufanii haalli garaagaratu isaan jijjiiruu mala suni waan tokkoon keessa tuttuqnu ta'a. Anamma gara jireenya laayifii kiyyatti hojjaa deebi'ee jedhe ani eeguma barsiisummaa tana aansee naannoo keenya sanatti anillee Qur'aana aga takka aga ammallee taatu baradhee jira. Ammoo akkasitti haa baradhu malee yeroo barannu kana jaalannaan otoo hin taane abbootiin teenya fedhii amantii Islaamummaa irraa qabaniif ijoollee isaanii dhaalchifachuuf deeman irraa itti qixaaxuu, itti loluu, itti tumuu waan sunni namu ijoollee dallansaa faallaa waan sanaallee yeroo itti taasisutu jira jechuudha. Sun akkasumatti otoo jiru anin eegii barsiisummaa NGO sana aansee warri waliin hojjetu cufti isaaniitu Kiristaana. Nam tokko qofatu iyyuu Islaama. Bakka ani itti hojjedhu sanatti jechuudha. Bakka kanatti dhiibbaan garaagaraa ni jira. Dhiibbaan jiru kun maali? Karaa kan akka qabachuu itti dandeettutti si dhiiban jechuudha. Ammallee akka NGO nuti keessa jirru sana dhiibbaan jiraatee alaa irraa jiraatee otoo hin taane warruma waliin jirtutu warruma waan faayidaa garaagaraatiif jecha amantii isaanii jijjiire kanatu sillee jijjiiruuf deema jechuudha. Kanaaf waa hedduu si fakkeessanii wanti isaan si fakkeessan yoo qara maatii Islaamummaa keessaa baatee hubannoo qabaatu ta'e deebii gahaa deebiftee fi ofirraa jiraachuu hin dandeettaa jechuudha. Atinuu itti luftee waan isaan irraa dubbatan dogoggora isaan irra jiranii fi kitaaba qulqulluu jedhanii isaan qabatanii deeman keessaa waan tokko hubannoof akka ta'uuf itti himuu hin dandeettaa jechuudha. Kanaaf waan san irratti wal dhiibaa eegidhanne nam tokkotu iyyuu hiriyaa kiyya baay'ee tokko na jaalataa. Namni sun yuunivarsiitii irraa eebbifamee dhufeetiin NGO kan waliin dalagna. Manni tiyyaa Shaashamanneetti ani kireeffadhee keessa galu baay'ee bareeddu. Bakka bareedaa sireellee qaba, bakka lafaallee hin qaba. Bakka tanatti abboo tsalootii godhaa naan jedhe jechuudha. Tsalootiin godhaa nama kana ani yoo laalee jedhu nama waliin walitti dhufeenya hin qabu. Anaa kana tokkicha malee. Warruma silaa waliin amantii tokko qaban saniyyuu walitti dhufeenya hin qabu. Ana waliin qabu. Ammoo akka waan ergameellee na fakkaataa jechuudha. Inni sun jechuudha. Bakkee kanatti tsalootii ma godhadhaa ni waaqeffadha. Bakkee matana naa kennii naan jedhe. Manni isaallee kiyya caalaayyuu mindaallee na caalaa qaba. Manni isaallee kiyya caalaayyuu ammoo bakkee tanan barbaada. Bakkee matana tsalootii godhadhaa naan jedhe jechuudha. Tsalootii godhataa dhaqee. Eegii tutturee booda waan takkallee naan hin jedhu. Kanana deebii akkas deebii naan hin jedhu jechuudha. Even yoo hojii dhaqillee tiraaki makiinaa yaabbatanii deeman inni gar tokkotti qabatee achuma taa'a. Wama dubbii waliin hin qabu. Yoo galullee akkasumatti
yoo galu kana fa'a hin booyalle. Inni. Mataa akkana qabateetuma tsalootii fa godhaa deemaa uduma deemu imimmaan gajjessa. Namni kun nama akkamiiti jedhee akkasuma tutuma ta'e jabbi keessa jiru gaaf tokko dhufeetuma akkuma wannaa kana dhufeetuma masqal narra kaa'e. Sila manaa maas arga jedhee isaallee miti isaa miti anuma manaa mumaani na dhufeetuma masqalii narra kaa'e. Innummaan kun. Manaam. Masqali matu dhufa. Ufumaa isaati masqalummaan kun dhufee diimaa qaxxaamura akkanaati dhufeetuma adda kiyyarra dhaabata. Bakka lafumaa ka'eetuma utaalee a'uuzu billahi mina shayxaani rajiim maal inni wanti kun jedhee wanti kun na deddeebi'a. Takkaa miti lamaa miti akkas sadii natti deddeebi'ee eegii ka ta'ee booda nama kana abboo wanti ati tsalootii naa goota kuni waan ta'aa deemaa na fakkaata mee guyyaa tokko haa deemnuu jedhaan achi haa deemnuu jedheetiin yoo deemnee jenne haalli achitti ta'amu ammallee waan nama sodaachisaatii fi waan nama dinqisiifattullee maaf jennaaniin achi keessatti wanyinii fi spiikerii fi maalii fi sirbinii fi maalii namni martinuyyuu ka dhiiraallee akkuma kiyya kana suufii uffateera ka dubartii ammoo qullama yaa'uu danda'a jechuun dandeette jechuudha. Maal jennaaniin gurtiifaa qontola kana uffata maal jedhanii mazmurii zammaranii guyyaa wayii mazmurii zammaranii guyyaa naqe sana zammaranii manni muluu waliin bu'ee lilii maalii jedhee kana sanii kana intala dilbii wayiitti tokkana ollaa kiyya jira lafa dhahe yoo isin lafa dhooftee onna jettee jettu maali Yesuus Kiristoos maali jedhaniiti asii gangalchaniiti cinaa baasan ammallee tabiraallee dhufte ka dhiiraan kufuuree egaa ka intala akkana ka kukkufuu wannooni ajajamaa jedha manfaat quddusiif ajajamaa jedha akka inni isin ta'e isin kuffisu isin boochisu isin iyyisiisu akkasumatti akka inni isin ajaje san ta'a waan jedhuuf maaf warri dhiiraa hin kufne jedheetuma eegaa ture jechuudha. Amma tanuma keessa haalli achi jiru already haala hamaadha. Dubartiin sila haala itti uffannaan isiif matsaaf quddusii keessatti hayyamamu ala jiranii jechuudha. Kun ammoo otoo gaafatteeyyuu maal jedhanii sii deebisanii rabbiin onnee keenya laala malee uffata keenya ilaalu. Uffata keenya irraa maal goota waan jedhu sii deebisan jechuudha. Maafi atinuu maaf laalte namni achi seenu ija foonii uffatee odoon taane hafuura qulqulluun seenuu malee maaf laalte waan jedhutu dhufa jechuudha. Hayyee achi keessatti waan akkasii sun dalagame anallee something wanna wayii interrupti na goote jechuudha. Waan akka qorraallee nama bu'a waan nama onnee namaa akkas raasu wayiiti harkuuf wayiiti achi booda keessaa bahee eegii bahee booda wanta akkanaa kunniin matsaaf quddusii keessatti akkana maaf akkas ta'aa jedhee isa gaafadhee jechuudha. Lakke kunniin waan akkanaatii fi warri amantii as keessa seenu akkuma amantii islaamaa nu cufti akkaan qabataanaan jedhee na gaafate jechuudha. Marti nu akkaan qabatu as keessatti illee waan akkasiiti ammoo hinuma dhooggama namni akka fedha ofiitti achi keessatti wanna jedha irraa dheetuu irraa nama harkisaniituma suutaan barsiisanii waan jedhu warroota na dur ganna dheeraa keessa ture akkasuu ta'uu jijjiiruu hin dandeenye waan akkasii sana deebisee allaa kulli halaanini booda amantii kanatti seenee jechuudha. Amantaa kartee kan eega seentaniin booda amantaa islaamaatti hamma seentan amma amantaa islaamaa qabattan sababbiin gartee isin kanarraa kanatti deebisan maali tanuma moota birooti. Maal jennaani hawachuun hedduutu ture. Hawiin kuni hedduu deddeebi'ee irraa amantii kana akka seenu yeroo sanattanillee qaama guutuutti jira, ijoollummaan jira, waa hedduu jira. Dargaggummaa kanatti oduu Kiristoos argatee jedhee waa meeqa si tolchaa naan jedhanii hawachuun akkas keessa gad dhufu suni anallee haaf sammuu kiyya keessatti cinaan garas waan deemeef
waan sana fudhadhe eega fudhadhe ammoo achi keessatti barnoota cuuphaa jedhanii maaf jennaaniin amanuun qofti gahaa miti ka amane ka cuuphame hin fayyee jedhan fayyumsa sana argachuu fi haga sadarkaa cuuphaa sanatti deeme jechuudha. Cuuphaa sanaan booda ammoo qormaanni achi keessatti already xiqqaatu ganna 8 haga 9 achi keessa ture qormaanni narra gahee kana ka hin jedhamne warrummaan mana dhufaniiyyuu waaqa sii kadhannaa jedhanuyyuu atini onneen kan kee seexanaan guutameeraa haganaan jedhan gahen jechuudha. Lakki seexanaan guutamu irra mee seexana san of keessa cabsa akkaataa itti cabsanii natti maa jennaaniin tsoomxalootii seenii jedhan jechuudha. Yeroo dheeraa ammoo tsoomxalootii guyyaa 15 fa'aaf seena jechuudha. Achi keessatti ammoo tuun taanuun geettu jedhiina waamitu naquun nama jechuudha. Makaraa. Achitti tsoomxalootii wanti jedhanii achi na fidaniif achi dhaqeef achitti bulee achitti qooqeef achitti maal jedheef silaa waan na keessa jiru sana baasee hafuura qulqulluu isaan itti ajajamaa jedhee quraana quddusiin ajaju sana guutachuuf waan achi keessa seeneef waan an hin yaalle hin jiru jechuudha. Onnee tana keessatti amantii tanaan cabsee manfas quddusii sana hafuura qulqulluu sana argachuuf hin taane hin jiru jechuudha. Ammoo ofirratti eegee waan sana dhabe jechuudha. Ofirratti eegee achi keessatti ammoo waan an baradhe dhiibba'aan fakkeessa'aan nama kufuu hin dandeenye manfas quddusiin hin kuffisaa xalootii godhanii fi harka irra kaayanii darbanii nama garii kaxaashootti dhayatanii kuffisan argaa humnaan jechuudha. Humnaan jechuudha. Ka kufuu fi dide jechuudha. Kanaaf kuuwwan ammoo achi keessatti anin amantii namaa asheessuuf otoo hin taane laayifii narra ga'e irraa waan na barbaachisu dubbachuun dirqama natti ta'ee dubbadha jechuudha. Amantii isaanii abbaan amantii jedhee qabatee fi kitaaba qulqulluu qabna yaanii itti bulan dhiisiti ka jinni ittillee buleetiin waa ittiin daldalatullee mirga isaatii miti mirga amantii sanaa yookiin namoota achi keessatti hordofan dhiibuuf yookiin arrabsuuf miidhuuf odoo hin taane waan narra ga'e laafii irraa dubbachuu fedheeti jechuudha. Waan akkastuu mul'ataa ture dhiibba'an waan sanniin godhuu. Gariin ammoo waan hafuuruma saniyyuu ka argatee jedhe hafuurri sunuyyuu hafuura seexanaa ta'uu isaa argataa ture jechuudha achi keessatti. Hafuurri seexanaa namoota garii ka sirbisiiseef ka jisseef yoo kufeeyyuu bakka inni itti si kuffise kufi jedha. Yoo marga si nyaachise nyaadhuun kan South Africa irratti arginu san jechuudha. Marga gad jedhanii dheedan akka looniiti jechuudha. Waan akkasii sanniin of keessaa qaba. Kanaafi haala akkasii sana keessa ture yeroo deebullee rabbumatu na deebise eenyullee natti hime kanaa san odoo hin taane ofumaa amantaa islaamummaa amantaa ganama amantaa dhalootaan qabu sanatti deebuu danda'e jechuudha. Sunillee keezii mataa isaa qaba. Inshallah ulbaari sheebii kenna kan barsiisaa kenna haga amantaa islaamaatti deebitee keessattuu jiruu baqaa biyya keenya keessatti hawaasa kennaa fi komitee taatanii garagartee Shaashimanneetiin zaman hedduu tajaajilaa turtani. Kana qofaa miti masgiida Safaa keessatti istiila gammaatti haaduu masgiida saniitii fi tajaajila masgiida saniitii maaltu kana isin kaase? Wanti karaa kanatti na kaase guddaan amantii islaamummaa kiyyatti amantii ganamaa bu'uuraa uumamaan an qabu ka guyyaa keessa ilmeen dhalattee guyyaa 40tti cheerchi fidaniitiin kiristaanummaa kaasanii miti nuti akka dhalanneen akkuma dhalanneen islaamummaa irratti dhalanne amantii bu'uuraa ta'uusii hin beeka. Faayidaan ammoo amantii islaamummaa keessatti illee argadhe hedduudha. Anin cubbuu kaleessa jidduun amantii kanneenitti seenee raawwadhisan rabbiin naa araaramee argitanii utuu jiru sifa inni naa kennu sana ofirratti arguu danda'a ka jedhu uf kenneetiin masgidallee gad jedhee haruun qulqulleessuun tartiiba qabsiisuun waa cufaanu
masgida al-Safaa naannoo keenyatti ijaarame sani keessatti kaadhima ta'eetiin sadarkaa tokkoffaatiin araarama rabbiin akka gaafadhu onneetii san cabse imaana naa kenne rabbiin imaana naa kenne sana narraan akka mudhachuu danda'uuf rabbitti guututti uf kenne argitanii rabbitti irkachuu sana mirkaneeffachuuf achitti kaadhima ta'eetiin hojjedha. Guddaan illee dhufu, guddaan illee dhufu, beekaan illee dhufu, wallaalaan illee dhufu, kaqara illee dhufu cuftinuu bakka sanatti rabbiif jecha seenanii yoo sagadan martinuu tartiiba tokkotti qabatan jechuudha. Wal caalmaa hin qaban jechuudha. Ammoo achi keessatti masgida seenanii salaachuu qofa doon taane, sagaduu qofa doon taane maali imaanaan wal caalla jechuudha. Imaanaan wal caaluu sana anin ufii kiyya akka habiibitti imaana san argadhinna rabbiin kaleessa anin zambii an dalage waan hamtu an dalage waan hammeenya an dalage san adda naa dhiisee oduu jiru narraa mul'isin naa ka jedhu imaana saniif anin ufkenne masgida kaadimu jira. جزاكم الله خير الجزاء. hordoftoota keenya barsiisaan keenya Habiib Usmaanii barumsa gartee jalqabaa irraa hamma dhumaatti amantaa islaamummaa irraa hamma kiristaanaatti eega gasiillee arganii waan xiinxallanii amantaatti as deebi'anii kaadima masgiidaa gartee ta'anii hagamma tajaajilaa jiranii numarratti inshaallah ulbaarii kutaa lammaffaadhaa yeroo biraa gartee inshaallah itti deeminaa. Dhaamsi gartee isin hawaasa keenyaaf keessattuu warra amantaa kana wallaaleef wanni isin dhaamtan maalidha? Dhaamsi an dhaamuu fedhu maal jennaaniin ani waan tokko si odoo dhaamsa saniin dhaqqabini mudannoo tokkotu jira. Mudannoo amantii islaamummaa tana keessatti an qabu imaana irra guyyaa tokko masgida al-Safaa kanatti oduma sagannu namni tokkotu jira mataan isaa xiqqoo si da'u jedhee jira. Yeroo baay'ee dhufeetuma afoollee waan badaallee haasaa namni tokko ulfaatuma darba eegii sagannee irraa kaane inni olma ka'aatuma waan garagara haasaa kolfaatuma dabarsanii guyyaa tokko cubbaa soodaa kana qabatee kiisii kaayateetiin dhufeeti duuba irraanii salaata aanse jechuudha. Masgiidni guutee jira. Taayimiin salaata illee asrii amma salaata salaannee irraa bahuuf atayaata irra jirra jechuudha. Atayaan illee hubba'ee imaamni salawaata baafachuuf dhiyaateera jechuudha. Garuu salaanni hubba'ee hin jiru. Namni cuftunuu eessa keessa jira? Atayaata keessa jira jechuudha. Achumaa darbate cubbaa soodaa kana. Ol gara imaama. Darbate kana qillee wannaa irraa girgiddaa irraa ruuf wannaa irraa darbate. Darbatee jedhe wannaa fluoresentiin dheeraan kun hin jira. Isa san tadha'ee jedhe yeroo sanatti beektanii eeriyaa keenya joostaa sanatti bombiin yeroo baay'ee hin dhodhooyaa. Namni istireesii guddaa keessa jira. Cubbaa inni darbate fluoresentii dha'ee shamaa dha'ee isa san caccabsee akka inni dhooyeef bombii ma jedha. Namni cuftunuu bas maal jedhaa inni jennaaniin wanti inni ta'ani warrini imaamni salawaata baafatee salaamu alaikum jechuuniif wannoon dhooyuun takka ka duuba irraan rakaan tokko irratti hafee jiru. Rakaan lama irratti hafee jiru. Cuftunuu lafaa ol ka'anii yaa'an didi jedhaniitiin yaa'anii imaana qabaachuudhaan amma of jechuuf otoo hin taane attayyaata kiyyatu. Wannan na rajji. Wani kwanan tumurree attayyaata ayyuu. Wani attayyaata ni tumurree wal keessa yaa'anii ana ammoo attayyaata kiyya tumuree achi yoo akkana jedhu gamanaan illee jigee jira. Ammoo wanti fofottoqaan guguddaan kuni narraan buune wanti jigee ammoo waan akka biyyee xixiqqaatu narratti jijjigee imaana qabaachuuniif
obsa yeroo salaataa keessatti mudannoo akkanaa kunniin nama mudachuu mala waan jidduu nama kuchisiisaa sunniin hama maal jennaaniin ittuma dhufanii achi keessatti illee yoo du'anii jedhanii wannummaan barbaadanii yoo tana waan akkasiisantu jira. Gama biraatiin amma uummata keenya keessattuu biyyarraa karaa Naayiroobiitti hojjaa dhufanii jedhanii karaa irratti illee soobamanii haala garaagaraatiin amantii isaanii jijjiiranii amantii islaamummaa kanaanii yoo waan as keessa seenteetiin keezii kan kee hordofattu yoo taate jette addunyaa irratti uummanni islaamaa terroristii jedhamee beekama keeziin kan kee hin deemu. Kanaafi amantii kiristaanummaa hordofii uduman beeynillee akkasiin sababa keezitiif jedhee itti seenullee hin jira. Keeziinillee irra caala ka daddafee namaa deemu ka warra amantii kiristaanaa kana jedhanii akkasittillee sobanii keezii fi amantiin garagara ati waggaa 20 30 jiraadhu amantiin kan kee maal jennaani amantii islaamummaa kana keessatti qadara rabbiitu jira. Qadarri rabbii kuni ati amantii jijjiirtee fi si daddafee wanti si ba'u hin jiru qadaruma rabbii isaan eeggatta wanti ati adda guyyaadhaa an sagantaa qabaadheetii miti isin sagantaa naa qabdaniitiin na wantanii anaaf qadara jechuudha. Maal jennaaniin sagantaan ittiin qabu qadara rabbii ta'ee bakka kanatti argamee jira. Duuti illee akkuma kana jechuudha. Armaan booda ani waan ta'u hin beeku yoo gadi bahee jedhe waan ta'u waan hin beeknee fi qadara rabbii sanatti amananii rabbii tokkichoomsanii amantii isaanii ta'uu uumamaan qaban san akka qabatan dhaamuufi fedha. Faayidaan garagaraa nama hin sobini. Wanti nama kennanillee hin jiru. Yoo achi seenanii jedhani wanti nama kennanillee hin jiru. Keeziin jedhanillee kijiba ammoo Islaamallee yoo hubbaateef hin deemu ka kiristaanallee yoo hubbaateef hin deemu sababa keeziitiif jecha sababa waan garagaraa fakkeessaniitiin dalaguutiif jecha akka waan kanatti hin seenne amantii isaanii taganamaa sana akka qabatan dhaamaa fi inshaallahu rabbiin warra gad dhufullee warra mallee as keessa jirullee ka amantaa dogoggoraanii jijjiiratee keessa jirullee rabbi gargaaree amantii kanatti akka deebisu rabbiin kadhadhaaf inshaallah. جزاكم الله خير الجزاء كلتوما ويما سنين جتشا برنامج كنا إن شاء الله كتا برو إن شاء الله تديمنا سيناني بسيسان حبيب قبو كنا قفامتي اتفوفا إن شاء الله الباري حتى في اسمرتي قلابنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.